Hordoftoota dubbii jaalalaa osoo isin taate maal gootan kan jedhu har'a mudannoo ajaa'ibaa takka qabadhee isiniif dhufee jira. Gara mudannootti isin dabarsaa. Isin immoo viidiyoo kana like, share, comment gochuu hin dagatina. Guutuu isaa YouTube irraa hordofaa. Akkana jetti obboleettiin teenya takka osoo isin taate maal gootu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Salaamni kiyya kan onnee irraa madde gaarreen qaxxaamuree isin haadha qabu hordoftoota dubbii jaalalaa. Mudannoon qaba, mudannoon kiyyallee dheeraadha. Ani garuu gabaabsee isinitti hima. Ni jaalallee qaba biyya keessa, ani biyya namaa jira. Jaalallee kiyya kana rakkoo wayiitu biyyatti irra gahe. Inni hojjetaa mootummaati doktora. Jaalalleen kiyya kun anaaf inni erga wal barannee waggaa tokko FB gubbarratti walitti dhufnee akkaan jaaladhe innillee akkana jaalatu naaf ibsaa ture. Amma iddoo hojii isaa sanitti hiriyyaa isaa takkatu jaalataa turte. Hiriyyaan isaa tuni akka isa jaalatu hiriyyaa isheetitti himte. Hiriyyaan ishee jaalallee kiyyatti himte akka hiriyyaan ishee isa jaalatu. Jaalalleen haadha manaa qabatan akkaan jaaladhu jedhee itti hime. Inni isheen barbaadu jedhee deebiseef. Jaalalleen kiyya kuni fuula silkii isaatirraa suuraa kiyya kaayyatee haati manaa tee tanaa jedhanii fuula silkii irratti arganii. Achiin booda hiriyyaa isaa tokko wajjin osoo hojjechaa jiranii jaalalleen kiyya kun dubartii deessisaa osoo jiruu ifaan baddee jennaan hiriyyaa isaa kanatti silkii naa ibsi jedheeni itti kenne. Hiriyyaan isaa kun suuraa fi viidiyoo kiyya kan akka malee ta'ee ka'ee itti erge gara silkii isaatti dabarfate. Booda itti bilbilanii suuraa haadha mana keetii nu bira jiraamii jedhanii ni doorsisuu eegalan. Viidiyoolee FB gubbatti gadhiifna jedhaniin. Jaalalleen kiyya baay'ee cinqame anatti illee himuu didee onlaayinii irrattis baay'ee hin deebi'u. Maaliif akkanatti onlaayinii irraa badde jedheen yoo ani gaafadhu lakki akkanumaan naan jedha. Achiin booda dhimmichi isaa ol talee natti hime barrakkoo akkanaatu na qunname naan jedhe. Suuraa keetii fi viidiyoo keenya jalaa dabarfatanii FB gubbarratti gadhiifna naan jedhan naan jedhe. Anis maaliree furmaanni jedhee ni gaafadhe. Isaan qarshii barbaadan naan jedhe. Ani hin sobdaa kana maraasimatu raawwatee jedheen kanaaf naaf kakadhu hin raawwanne jedhee jedhe. Naaf kakate waa hunda jedhee anis qarshii jarri barbaadan 10,000 itti ergee ani ammarraa sin barbaadu jedheen. Garuu jaalalleen kiyya kun natti booya natti deebi'e jedheen na kadhata. Mee atii fi daawwattoonni kee maal naaf dhaamtan asirratti deebi'ii jettan moo dhiisii jettan? Ana asirratti yaadni dhuunfaa kiyyaa jechoota achi keessatti arge keessaa jechuun hedduun fudhataman qabu na biratti jechuudha. Jaakii kan iddoo wal bartanii wal barumsi keessanii illee waggaa tokko gabaabaadha. Akkasuma yookaan nama deessisaa doktoraa ifa harkaa bade jettee hospitaalli yookiin manni yaalaa sun jenereetaran qabu. Biyya kamitti immoo baatirii namaa ibsanii hospitaala kam keessatti kan nama deessisanii sunillee gaafidha. Osoo immoo akkana baatirii ibsuuf nama deessisu sanuu nama dhukkubu namatti iyyu sanuu dubartiin yoo deessu sagaleen isaanii ni dhagahamaa nama hin cinqamti namni birallee immoo hin jira. Akkamitti dabarfachuu danda'a hiriyyaan isaa sun? Eega hiriyyaa isaa ta'e immoo maaliif jalaa dabarfata? Kana sirriitti itti yaaddee garuu obboleettii ta'u wanni isiniin jedhan hundi dhugaa isiniif fakkaata. Ani garuu akka dhuunfaa kiyyaatitti dhugaa natti hin fakkaatu. Allahu a'lam. Garuu akka mataa kiyyaatitti wanti kun dhugaa natti hin fakkaatu, feekiidhaan fakkaata. Kuni nama jedhu rabbitu beeka waan ta'eef garuu akka fedhii akka ofii akka kiyyatti hin fudhadhu waan kana. Isin hordoftoonni maal jettu? Paaspoortii isaa akka miccabsanii seenan silkii keessaa viidiyoo jaalallee isaa fudhatuuf footoo isaa fudhatuuf akkamitti seenanii jedha. Immoo akka itti fudhate akka inni itti dabarfate osoo inni nama yaalaa jiru osoo deettuu deessisaa jiru silkii isaa keessaa dabarfate akkamitti danda'ama? Immoo qarshii kana hunda eenyutti tilmaame? Eeyyaa namni kun hojjetaadha. Qarshiin argata. Maa ofii kafaluu didee isii gaafate. Badiin kun isaati waan ta'eef kafalee ka'ee maa sitti himuu didi? Ani gama kiyyaan kanaan dhugaa jedheen fudhadhu kun yookaan hanna. Namni haala nama hin beekneen sistamni hannaa kun diriiree jira. Nama kana immoo hagam hojii isaati irratti waan kana hojjetu isaa hubatta. Na jaalataa minamina jechi inni siin jedhe qofa jechuun ati amma asirratti dabarfatte jechuudha. Mudannoo gootee wanni ati nutti himte
bakka inni siin jedhe malee ofii keetii bira jiraatteen argine nama kana immoo hagam hubattee beeyta dura jechuudha. Itti yaaduun barbaachisaa. Mallaqa keessan waan hin taane irratti hin baasina, bakka hin taane illee hin dhaabbatina obboleeyyan koo isiniin jedha. Akkasuma hordoftoonni dubbii jaalalaa yaada qabdan kana komentii jalatti nu beeksisa. Gorsa kennitaniif hoo qabaattan achiin gorsaa isiniin jedha. Ani garuu wanni kun dhugaa natti hin fakkaatu. Mallaqa osoo ana taatee mallaqa kiyya siin baasu jaalala isaas hin fudhadhu. Bakka maaf jennaan sababni inni dhiyeesse gahaa miti na biratti. Sababni inni siif dhiyeesse si amansiise siif fudhatama ta'e malee waan jaalattuu fudhatte malee osoo akka miftahaatitti fudhadhu. Akkas isiniin jedha. Sinti dheeresse galatooma nagaan jiraadha. Yaada biraa babbareedoo mudannoo ajaa'ibaa kana minirraa waa baratu yoo qabaattan nuu gahaa. Warroonni naan geettanii ani isiniif dhiyeessuu didee yookaan dubbifni illee namaan dubbifamu saniif callisaa yeroo dhabee callisaa akkuma argetti tokko tokko keessaaf dhiyeessaa jira. Akkas inshaallah ilmaan jaalala narra hin laalinaa isiniin jedha. Yuutuubii koo seenatii maamila koo ta'a, maatii koo ta'a, sabskiraayib naa godhaa isiniin jedha. Viidiyoon kun akka nama bira qabu sheer godhaa isiniin jedha. Galatooma.